Ashama akkam jirtu bakka jirtanitti nagaan isiniif haa baay'atu ooltanii bultanii akkam jirtu jechuun barbaada. Chaanalii kanaaf haaraa yoo taatan maqaan kiyya Dr. Abarraa Olaanii jedhama. Gargaaraa Piroofeesaraa fi Ispeeshaalistii Wallaansa Dhibee Ijoollee fi Daa'immaniiti. Chaanaliin kun egaa waa'ee fayyaa waan hedduu barsiisa. Kun egaa mata duree 900 sanaa ol dalagee hanga yoonaatti waan hedduu irraa barattu jedheen waan yaaduuf yeroo yerootti qabadhee isinii dhiyaadha. Isinis sabiskiraayib gochuun namoota daa'imman qabaniif namoota waa'ee fayyaa barachuu barbaadaniif sheer gootanii akka biraan geessanii jedha. Har'a kan ilaallu daa'imman timaatimii nyaachisuun miidhaa akkamii qabaa? Yoomi kan inni miidhaa godhatu miidhaa akkamii immoo qabaa? Faayidaa qabaa? Yoom yoo jalqaban gaariidha kan jedhu waliin ilaalla. Mee akka armaan gadiitti waliin haa turu. Daa'imman umurii ji'a 6 eegalanii timaatimii nyaachuu danda'u. Akkuma nyaata kamii timaatimii kennuufii dandeenya. Haa ta'u malee akka nyaata jalqabaatti osoo hin taane erga nyaata jalqabaa biroo kanneen ayireenii fi pirootinii adda addaa qaban erga nyaatanii booda naannoo ji'a 8 osoo jalqabanii gaariidha. Ji'a 6 qabanii nyaachuu danda'u. Haa ta'u malee ji'a 8 booddee osoo ta'e irra filatama. Kana malees egaa dabalataanis erga ji'a 8 booddee jalqabanii iyyuu daa'imman guyyaatti timaatimii 2 ol nyaachuun gaarummaa hin qabu. Sababni isaas sababa qabiyyee isaarraan kan ka'e timaatimii 2 fi isaa ol guyyaatti nyaachuun yookaan baay'isuun cirracha kalee fiduu mala waan ta'eef. Timaatimiin vaayitaaminoota akka vaayitaamin A fi vaayitaamin C hedduu qaba waan ta'eef faayidaa vaayitaaminoonni kun kennan hedduu timaatimii nyaachuun ni argatu. Timaatimiin vaayitaamin C kan badhaadhedha. Vaayitaamin C kun ammoo ittisoo qaamaa cimsuu, madaan akka dafee fayyu gochuu, akkasumas mineraala ayireenii kan seelii dhiiga diimaa oomishuuf dirqama barbaachisu ta'ee akka nyaata kana keessa sirriitti waan argataniif nyaata kana yoo nyaatan ayireenii gahaa argatu. Akkasumas immoo ittisoon qaama isaanii ni fooyya'a. Kana malees madaan adda addaallee kan qaama irratti bahu dafee akka fayyu ta'a. Akkasumas immoo timaatimiin tokko vaayitaamin A hanga maayikiroograamii 51 ta'uu ni qabaata. Vaayitaamin A kun ammoo fayyummaa fi guddina seelii qaamaa eeguuf, ijaaruuf, agartuu ijaaf, dandeettii arguu fooyyessuuf kan kana fakkaataniif hedduu barbaachisaadha. Akkasumas qabiyyeen timaatimii parsantaan 94 bishaan kan ta'e hanga faayibarii hedduus kan qabu waan ta'eef bishaan hedduu qabaachuunsaa, faayibarii hedduu qabaachuunsaa ijoolleen akka gogiinsa garaa hin godhannee fi akkasumas kanneen kanaan dura gogiinsa garaa qabaniif immoo akka furmaataatti kan fayyadudha. Kana malees keemikaalotaa fi koompaawundoota fayyummaa qaamaaf hedduu fayyadan qaba. Egaa kanaaf daa'imman guyyaatti timaatimii tokko yookaan 2 umurii ji'a 8 irraa kaasanii yoo nyaatan ni fayyadamu jechuudha. Koompaawundoota laayikoopeen, beetaa kaarootinii fi kiloorjeenik asiid jedhaman kan keemikaalli yookaan firii reedikaaliin kan seelii keenya miidhan akka isaan seelii keenya miine kan ittisan antioksidaantii jechuudha of keessaa qaba timaatimiin. Kana malees immoo nyaanni dhandhama gaarii akka qabaatu akka mi'eessituutti ni tajaajila. Daa'imman fedhii nyaataa dabalan akka fooyya'u ni taasisa. Daa'imman fedhii nyaataa hin qabne akka fedhii nyaataa isaanii fooyya'u taasisuu keessattis gahee mataasaa qaba jechuudha. Keemikaalonni akka laayikoopeen, beetaa kaaroteen, kiloorjeenik asiid jedhaman immoo antioksidaantiidha. Firii raadikaalota yookaan keemikaalota seelii qaama keenyaa miidhan akka hin miine ittisa. Kanaaf egaa yeroo qopheessan jalqaba miicuun bishaan ho'aa keessa yeroo xiqqoof buusanii yeroo inni xiqqoo diimatu bishaan keessaa baasuun sanaa booda irraa qoluun xixiqqeessanii murmuruu yookaan daakuun daa'immaniif kennuun gaariidha. Kanaan alagaa kan hin jalqaba hidheen ala yoo guyyaatti ija tokko yookaan 2 ol baay'isnee kennine iji tokko yookaan 2 rakkoo hin qabu umurii ji'a 8 kaasnee 2 fi isaa ol guyyaatti yoo nyaatan garuu tariiti cirracha kaleef isaan saaxiluu danda'an. Kanaaf faayidaa hedduu malee miidhaa kan hin qabnedha timaatimii daa'immaniif kennuun. Galatoomaa turtii gaarii.